meeshaa waraanaatiin dha'ee ajjeesee maallaqa irraa qaba maallaqa irraa qabdi yookiin ammoo maallaqa irraa nyaatee yookiin maallaqa irraa fuutee irraa nyaatee maallaqa san deebisuuf diddee dha'ee ajjeesee takka ammoo irra sagaagalummaa irra hojjateeti achi booda dha'ee ajjeesee takka ammoo rakkoo maatiitii walitti qabatuudhaan dha'ee ajjeesee kanaaf duute saniif duute obboleettiin keenya akka duutetillee duutu biyya Suudii keessatti lubbuu sii dhabdee jirti rabbi rahmata siif haa godhu walumaa galattu jechuudha obboleeyyan keenya na ajaa'iban dhala namaa kana ta'e jechuudha dhala namaa kana ta'e gaafa obboleessa kan namarraa baatee nama miitu ani namaadha waraabessa waan isaa naaf hin galle jechuudha obboleessi keenya kun jechuudha obboleettii keenya kana meeshaa waraanaatiin dha'eetiin isiin duute ajjeesee biraa hin hafne ajjeeseetiin wal ajjeesuuni waan jirtu fokkataallee ta'u yakkallee ta'u waan jirtu garuu ammoo bakkee ga'u ajjeesanii bakka olii kennanii mana ofiitti wal galchuu amma olfina jechuudha obboleettii keenya dha'ee keessatti baadiyyaa san keessatti biyya Suudii keessa dawaasir jedhanii achi keessa dha'ee ka jalaa fiiganii yookiin isaa ofii baqatanii mucaa kophatti gatanii reeffeesii kopha gatanii biraa deeman jedhanii irraa dubbataadhaan jechuudha sababa maaliitiif dhamte sababa maalii meeshaa waraanaatiin dhahe maaltu sadarkaa saniin geessa ijoolleen tokko bira dabarsaniitu ijaazaa itti buuteetiin waan isii ijaazaa itti buuteef dha'ee ajjeese waan isiin sagaagalumatti raawwachuudhaaf deemte dha'ee ajjeese jedhanii irraa dubbata warri rabbiin hin sodaanne jechuudha ijoollee keenya hin dogongorina dhugaa rabbi baadiyyaa san keessatti ijoolleen gammachuu hin qabdu waa'ee magaalaatu iyyuu hin beektu karaa garamuu ofiititti guuttatanii warra nyaanne jira jechuu baadiyyaa san dawaasiriin jechuun ijoolleen keenya oguu biyyarraa dhufan gaara bishaan waan meeqa chaalenjii hedduu dabarsanii jechuudha dabarsanii achi boqotan takka ana miilana qufaan taggaa yoo ta'u ajaa'iban jira dhiifa manaaf godha chaalenjii hedduu dabarsanii dawaasirii san qobatan jechuudha hanga bakka sanirraa magaalaa barbaadan deemanitti طيب achirraa achi buute jettee yoo ta'u afaan banteerraa dubbattu kana rabbi kan kee sodaattu hayyee irratti haabuu waa dhabdu akka feetee yoo haa taatu ilmoo namaa dhala namaa jechuudha murtee du'aa irra fudhachuuni haqa moo haqaadhaa miti jettee kana yaaddee dura isirra murteessuun duratti hayyee isiin balleessa haa qabdu murtee irratti haa fudhata garuu balleessa hagana gahee du'a isii lubbuu isirra baasu hin jira jedhee hin yaadu jechuudha nama lubbuu nama baasi lubbuu baasan malee nama takka maallaqa irraa nyaattedha maallaqa sirraa nyaattedha yookiin waa sirraa dalageedhaaf lubbuu isaa baasuun ni eeyyamamu kanaaf waan hin taane hin laaqinaa jechuu barbaadeeti obboleettii keenya rabbi rahmata godhuuf akka malatti isii lubbuu dhabdee jirti osoo guyyaa takkatti gammachuu hin argatin biyyarraa erga naatiin dhooftee of ajjeeste meeshaa waraanaatiin dha'ee ajjeese maaliif ajjeese sababni inni ajjeeseef maalidha biyya Suudii keessatti ijoolleen keenya sababa garaagaraatiin kan lubbuun ba'aa jiran keessaafuu warroota dallaala kanaan wal qabatee jechuudha dallaala kanaan qabatee ijoollee hedduu lubbuu dhabaa jira dhugaa dubbachuuf jechuudha amma mucawwantuun obboleessisii sooshaal miidiyaa kanarra beekamtii qabaadhaa fi dhageettii argattee akka namillee sii dhaabbatu akka namillee dhugaa isii barbaadu ta'e malee ilmoo hiyyeessaa qabaata akka hin beekne jidduu kana keessatti jechuudha dallaalaadhaan akkasuma ammoo warra karaa kana taariba deemaniidhaan keessaafuuyyuu dhiibbaa ijoolleen keenya karaa taaribaatiin dhuftu karaa taaribaatiin deemtu baay'ee waan fokkataa fi waan nama jibbisiisa chaalenjii isaan dabarsanillee chaalenjii ilmi namaa kun hin dabarsine dheebuudhaaf beeluudhaan gaaraadhaa fi akkasuma immoo bishaan irra wanni isaan hin dabarsine jechuudha gaafa isaan mudannoo hunda dabarsanii chaalenjii hunda dabarsanii karaa biyyaatitti as bahan karaa Suudii kanatti as bahanii asitti illee dallaalli jidduu kana qabdee miti jechuudha dallaalli kun nama Oromaatii miti ijoollee keenya ijoollee Oromooti nama biraas inni fakkaata ijoollee Amaaraallee miti ijoollee Oromootti ijoollee Oromoo miidhaa jira yeroo ammaa kana jechuun maaliif akka ta'e naaf hin galle garuma jabeenyi dhala namaa kana naaf hin galle dhugaa rabbi ilmi namaa kuni yookiin dhalli namaa kuni dhugaa rabbi waraabessa caala garaa walii jabaata waraabessa caala garaa walii jabaata maaliif jechuun keessanii oola dhala namaa ta'e jechuudha ilmoo namaa ta'e gaafa ilmoo namaa miidhuuf deemu wanni waraabessa sanii yookiin bineensa sanii gargar isa baasuu hin jiru jechuudha sababa garaagaraatiin karaa irraa qaban jechuudha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ummata kee qashti yoo yaa jira jirtu baga jiraadha isiniin dee jira laphee kanarra na jira akka qabbana wajjiidhaan rabbi rahmataa godhu wallaahi hunda keenyaaf walumaa galatti obboleettiin keenya samoona kan meeshaa waraanaatiin lubbuu dhabdeedha ka jedhanii isaa irraa dubbataa jirani garii isaanii amma waan nama jedhamu fi dhooftee of ajjeeste dhalli namaa maal ka ta'u fi fudhajjeessa sababa malee ofii of ajjeessaa
sababa malee dhalli namaa akkamitti ufitti dhukaasee uf ajjeesame maal jettanii yaadan? Lubbuudha barbe, lubbuudha. Lubbuun tuni hin deebitu, takka yoo kutte hin deebitu isiidhaaf jecha maaliif jecha lubbuu fi baastee dura qorattanii yaadan itti irra geessanii moo akkanumaan tilmaamumaadhaan ijaazaa irra buutee maal irra godhee maalii ta'e jettanii irra dubbatten. Alaa kullitti yoo mucaan duuteera warri balleessaa guddaa qabu warri qoratamuun illeetti jiru. Warri haqni mucaa yoo akka lafan banne inni mucaa kana akka lafan banne barbaadan gurbaa hin ajjeese jedhanii jechuudha. Gurbaa ajjeese jedhanii irra dubbatan kun seera dhiyaachuu qabaata wallahi. Maalidhaafi dhugaan gaafa sanbaati. Amma isaan gola keessatti dhiisanii reeffa isii bakka takka dhiisanii osoo reeffa isii sanuu hin awwaalin osoo reeffa isii sanuu bakka hin argachiisin irraa dheessanii biraa bahan jechuudha. Reeffa isaa amma rabbuma qubarraa qaba dhaqee nama takka achi ilaala takka ammoo achuma raammuun takka achumatti wanni garaagaraa kun nyaata achuma isii fixa jechuudha osoo isiin bakka hin argatin. Ijoolleen keenya karaa taaribaa kana wanni isaan hin taane hin jiru. Ijoollee hedduu lubbuu dhabaa jira. Ijoollee hedduu lubbuu dhabaa jira. Karaa taaribaa kan hin deeminaa hojjaniin nama dhageettu ijoolleen keenya. Dhugaadha. Haalli qaala'insa biyyaallee ulfaataadha. Akka keffeellee wanni nageenya biyya kan keetii, du'a biyya kan keetii, dhukkuba biyya kan keetii sii ga'u hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya kana dhugaa isii barbaaduu qabdan. Warri itti dhiyaatan warri akka sababa ijoolleen kun reeffa isii achi gatanii akka deeman quba qabdan qoratamuu qabda isinillee. Maalidhaaf? Sababa maalidhaaf reeffa isii achi gatanii akka deemanii isin qorattanii irra geettan ammallee qorattanii dhugaa muca'uu kana baasuu qabaattan. Ijoolleen keenya ijoollee haadha hiyyeessaa hedduudha. Warri karaa hafee jechuudha. Osoo bakka hin gahin, osoo bishaan sanirraa hin qoorfatin, osoo gaara dadhabbii gaara suudii taaribaa warra deeme beekanii jecha madhagee malee viidiyoo irra arge malee hin deemne maatii deeme keessaallee hin qabullee. Karaa taaribaa sani warri deemtanii beektanii dhukkuba karaa sanii miidhaa karaa sanii beela karaa sanii warri dabarsitanii deemtanii dhugaa muca'uu kana baasaa fi dhugaa muca'uu tanaa barbaadaa fi dhugaa isii haa galu. Kanuma isiniin jedha. Rabbi ijoollee keenya hundumaayyuu warra biyya namaatiin rakkate biyya namaatitti waa meeqa ta'aa jiru chaalenjii garaagaraa dabarsaa jiru dhukkuba garaagaraatiin qabamaa jiru rabbii rakkoo isin haa baasu. Garuu ijoolleen keenya shamarraniillee of eeggadhaa. Nama argitanitti ofii amanina. Dhalli namaa kasi nyaatu malee ilmoo dubararraa dhalatee durbarraa dhalatee dubartiirraa dhalatee gaafa dubartii ajjeesu isima wajjin dhalate san isimarraa dhalate isa ajjeesee jira namichaan kun jechuudha. Inni haa ajjeesu isi ofii haa ajjeesfamtu akka fakki maleetti illee mucaan lubbuu dhabdee jirti. Rabbi irraaf mata isii haa godhu. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggadhaa. Ijoollee shamarranii namoo argita wajjiidhaan firoominaa. Dhalli namaa bineensa ta'ee jira. Dhalli namaa bineensa ta'ee jira. Osoma argite isin nyaata. Osoma isin ofii argi isin nyaata isin liqimsa. Dhalli namaa badee jira. Dhalli namaa keessaa fiizikaala namaa uffata malee keessoo isaa waraabessa ta'ee jira. Rabbiin diina wayya dhugaa rabbii. Nama kan kee mana keessas nyaaturra diina waraabessa mana nama ofirraa eege beektani. Waraabessa waan ta'eef akka inni nama miidhu akka inni nama nyaatu waan beekan ofirraa eegan. Garuu dhala namaa kan akkaataa itti irraa feedu hin jiru jechuudha. Dhala namaatti fakkaata na fakkaata. Wallahi rabbiin nagaa haa buusu. Biyyuma keenya nagaa nuu godheeti. Ijoollee keenya biyya namaa gara faafacanii rakkina argaa chaalenjii gara argaa jiran kana rabbiin bakka takka walitti nu haa qabu isiniin jedha. Ulfaadha galatooma. Kanaaf lubbuu muca'uu kana dhiinni muca'uu kana lafa baduu hin qabaatu. Guyyama lama guyyama sadii miidiyaarra dubbatanii dhiisoo osoo hin taane jala bu'anii mucaa kana dhiigi isii dhugaa isii baasuun dirqama hunda keenyaati. Dirqamaan qabu dirqamaati qabdu. Kanaaf isiniin jedha galatooma ulfaadha. Yoo dogongore ammoo dhiifama. Ana utaaloon na jira samoona rabbi rahmata naaf haa godhu. Inshallah rabbi isin yaa laafis hunda keessanuu isiniin jedha. Assalaamu alaikum.